keessa hojjetaa waan tureef hospitaala qaba nama waliif helziin kun hospitaala qabachi. Hospitaala san hodhii bamummoo ka'ee ganda isaatti galee waan akkasiitiin deema. Amma hoggaa gaafiin itti dhuftee mana murtiitiin xiccin kan maal godhee biltsiginnaa seene fiige. Biltsiginnaa seene osoo hannaan fi saamichaan barbaadamu amma kaadhimamaa ta'ee aanaa tokko irratti dhiyaatee jira caffee Oromiyaa. Imagine namni miseensota aksiyoona walitti yoo dabalan probably 50,000 maybe 100,000 caalle saame ummata aanaa tokko bakka bu'eetti dantaa ummata aanaa sanii kabachiisuudhaaf caffee Oromiyaadhaa dorgomaa jira jechuudha. Qaaniin hin jiru bara warra nyaara haaddate beektaa wanni kun waan ajaa'ibaati wanni deemaa jiru jechuudha. Goolabbi irratti akeekni ani waan kana irratti qorannoo eegaleefis wanni passionately waan kana irratti dubbachaa jiruufis hanna kaleessaa kana namoonni dhuunfaan maallaqa dhabuu qofaa miti. By the way namoonni baay'een yeroo san maallaqa irraa arganna ka jedhuun miti hedduun isaanii oromummaadhaaf contribute godhan jechuudha. Oromummaadhaaf maallaqa baasan. Wanni hamilee isaan kute gantummaa isaan irratti raawwatametu hamilee isaan kute jechuudha. Kanaaf hanna kaleessaa fi hattoota kaleessaa beekne hannaa fi hattoota gara fuulduraarraa akka beeknuuf hawaasa keenya hubachiisuudhaaf jechuudha. Mootummaanis haa jennu mootummaanis hojmaata maqaa aksiyoonaan jiru kana hordofee seera jijjiiruu qaba jedhee amana. Maaliif I have never heard of biyya aksiyoonni gaa biyya nu jirru kan biyya faranjiis ni jira biyya adda addaa jira biyya faranjii qofaa miti. Ani Keeniyaa argeetiin jira Eeshiyaa keessatti argeetiin jira. Fakkeenyaaf Grameen Bank kan hojjetu dhaqee qoradheetiin jira biyya Banglaadeshitti. I have never seen namoonni maallaqa maqaa aksiyoonaatiin uummatarraa walitti qabanii cal godhanii nagayaan goobanii biyya keessa deeman Itoophiyaa qofan argee. Ka akka namaatitti nama dura deemanii ka seeraan hin gaafatamne akka fedhetti ka deeman kana qofan argee. Kanaaf yoo qaawwi seeraas jiraate ogeessonni seeraatii fi warri mootummaa kanarratti ilaalanii imaammataa fi sirna bulmaataa sirni lafa kaa'uun barbaachisaa. Akkasumas immoo qondaalota mootummaa jara kana wajjin wal keessa seentee saamicha kanarraa hirattu dhorguun baay'ee barbaachisaadha. Manguddoon keenya, abbootiin gadaa keenya, sheekkoon keenya, paasteroon, qeesoon keenya waltajjii filachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni beekaman waltajjii filachuun baay'ee barbaachisaadha. Of dura nama guddaa qabatanii xixiqqoonii fi hattuun nama guddaa nama ija ummataa ta'e of dura qabatanii hiyyeessa saamaa waan jiraniif kanarratti of eeggachuu hedduu barbaachisaadha. Keessattuu daasporaa biyya keessa warri jirtan wanni haaratti immoo amma ittiin deeman aksiyoona bira dabranii amma apaartaamaa gurguruudha. Lafa fudhatanii lafa san irratti kompiitaraan AI'dhaan hojjetanii osoo waan takka pilaana hin qabne osoo murannoo hojii hin qabne ka qilleensa irratti apaartaamaa gurguran kanas hin kasaaredha. Maaliif namoota baay'eetu amma sanii lamii qoradhaa jedhanii itti deemaa jiran jechuudha. Nama keenya baay'eetu apaartaamaa jaarsisuu viillaa jaarsisuu jechuudhaan biyya alaa biyya keessaayis maallaqa isaa ergee hagamma manas dhabee maallaqa dhabee kaaf hedduudha. Kubbaaniyyaa bifa garaagaraa dhaabna kan jedhan kana osoo hin beekne osoo sirriitti hin qoranne waastinaa takka hubabii osoo hin qabaanne akka keessatti hin seenne adiraa isiniin jechuu barbaada. Qorannaa aksiyoonaaf hidhata isaan maafiyaa wajjin qaban kanas addaan kukkutuun irratti duuluun saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti namoonni jaarmaa kana keessatti maqaan keessan dhaame yoo gaafii qabaattan yoo komii qabaattan balballi kiyya banaadha. Yeroo kamiyyuu dhuftanii ragaa qabattanii maaliif hunda isaanii gaafii waggaan gaafadhu hin waakkatu. Garuu ragaa fidadhaa maallaqa meeqa walitti guurtan akkamitti namni kubbaaniyaa tokko hogganu maallaqa gaafa walitti qabe beekuu dadhaba. Eessa gootan hin beekan. Kanaaf ragaa keessa walitti qindeeffadhaa. Kanaan ittiin deema jechuun barbaada. Waliigalatti egaa gorsi ani nama keenyaaf qabu wanni waggoota 8 kana Oromoo waa hedduu keessa dabre. Ka kana caaltullee rakkoo gurguddaa keessa dabre. Garuu abiyuuziin maqaa aksiyoonaan godhame kunis waan miidhaa kasaaraa maallaqaa caalaa akka Oromoon akka walirratti dhabdanne. Oromoon akka hin amanne. Wanni Oromoo bakka hin geessu akka jedhamu. Collective self-esteem keenya kan ajjeesu. Walitti abdannaa, walirratti hirkannaa lammaan reefu jedhu san kan ajjeese jechuudha. Yaanni bareedaan, akeekni bareedaan, kaayyoon gurguddaan namoota salphoo
hoggaa butame eessa akka ga'u siyaasa irratti agarree aksiyoona irratti illee kanuma agarree kanuma jechuudha. Gara siyaasa haala irratti dhiyootti bal'inaan isiniifan himaa waanuma irraa haasayaa turre lola kaabaa jechuu hin dandeenyu amma lola lixaa fi lola kaabaati. Lolli kun lola silaa hanqisamuu danda'u lola eenyuufuu bu'aa hin qabne amma dhiibamee lola regional war ta'ee deemaa jira. Kanarratti hordofaa jirra waan deemaa jiru waan haaraa miti waan isinitti himaa turredha almost waggaa sadiifin waan kanarratti lallabaa waachaa ture. Osoma laallu qilee sanitti dhiyaachaa jirra waan dandeenyeen biyya keenyaaf uummata keenya oolchuudhaaf hojiin hojjennu ni jiraata. Guyyoota itti aanan kana keessatti ilaallee yoo wanti kun gara lolaatti akka deemu taate dhiyaannee miidiyaa biraa irrattis taatu asirrattis xiinxala barbaachisaa fi gorsa barbaachisaa waliif kennina. Haga ammatti pirezenteeshinii kanaan wanni isinii dhiyeessaa jiru torbanoonni dabran kana keessatti wanni ani isinii dhiyeessaa jiru isinii ta'ee jira. Istaayiliin ittiin dhiyeessaa jiru akkam isinii ta'ee jira. Bifa kana itti hafuuf immoo haa jijjiiru. Bifa gaafiif deebiitiin yoo barbaaddan bilbilaan bilbiltanii haalli ittiin hirmaachuu dandeessan illee mijeessuu nan danda'a. Dhimmoota yeroo yeroodhaan dhufan irratti xiqqoo gadi seennee wal hubachiisuudhaaf anis yeroo adda addaa immoo hayyoota biraatis wajjin taanee wal barsiisaa deemuudhaaf karoora qabna. Wanti fooyya'uu qabu, wanni jijjiiramuu qabu, wanni isin hin taane, wanni isin ta'e maal akka ta'e yaada naa ergaa isin tajaajiluudhaaf waan dandeenye waan rabbi nu beeksiseen dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin ibsuu irratti kan itti fufuudha. Har'aaf gaa sagantaan qopheeffadhe kanuma isinin jaaladha nagaan naa bulaa. Hojiin qorannoon ittiin eegalle guyyoota itti aananii fi torban itti aanu keessatti kan itti fufuudha. Odeeffannoo qabdan, komii qabdan hunda isaa karaa beekamaadhaan karaa Facebook isaa taatu WhatsApp, Telegram nu ergaa deefnee isin dhiyeessina. Har'aaf gaa qophiin an qopheeffadhe kanuma nagaan naa bulaa nagatti.